Nagaaf araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa akkam jirtu maatii Oromoo Ingilish nageenyi badhaadha. Akkuma beekamu Oromoon Ingilish barnoota garaagaraa yeroodhaa gara yerootti nuuf dhiyaachaa jiraachuun isaa akkasumas dhiyeessaa jiraachuun isaa ni beekama. Har'a garuu barnoota sanarraatiin adda kan ta'e keessumaayyuu obboloota keenya amantaa Islaamaa hordofan yookiis obboloota keenya Musliimaa waliin wal qabatee ilaalicha waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiif qaban kana jechuun almasii isaa ilaalchisee gooftaan Yesuus Kiristoos eenyu akkamittis kan inni beekamu dhugumatti inni ergamaadha dhugumatti inni namadha dhugumatti inni ordinary person like akka Jewish tokkotti ilaalla ka jedhu isa kana ilaalchisee barnoota gabaabaa daqiiqaa muraasaaf waliin ilaallaa jechuudha. Isa kana ilaalchisee keessumaayyuu nama kabajamaaf nama baay'ee jaallatamaa ta'e Dr. Zakir amantaa Islaamaa keessaa yookiin obboloota keenya Musliimaa keessaa akkuma kanas immoo kiristaana tokko Profeesara kiristaana ta'e tokko waliin dubbisaan gidduutti waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalchisee waliin dubbii isaan godhan yeroo gabaabaadhaaf ilaallee walitti deebinaa jechuudha. This is John chapter 20 and it's it starts with verse 24 but 28 actually but 28. Thomas said to Jesus, "My Lord and my God." And Jesus said, "Because you have seen me, you have believed." Believed what? My Lord and my God. Jesus didn't say, "Thomas, that's rubbish. Don't call me God." But Thomas says to Jesus, right? Thomas says, Brother. "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." So there again, Jesus accepts divinity. Doesn't say Read the like context. Read the context. You are quoting out of context. Okay, Gospel of John, chapter number 20. You start from verse number 25. It says that I want to touch and Yes, see yes. whether the imprint of the nails are there or not. Exactly. So he said, blessed are those who believe in me without seeing. Come and touch me. Then he says, oh my God. What does it mean? For example, if I say, oh my God, it is 5 o'clock. You will not say, don't call me God. It's exclamation. I'm talking to God. Oh my God, it is 5 o'clock. So you will not say, don't call me God. Dr. Pak, no. When I say, oh my God, it is 5 o'clock, will you say, Brother Zakir, why are you calling me God? You know I'm not calling you God. It's exclamation. So when he touches Jesus Christ, peace be upon him, and he sees the imprint of the nails, oh my God, he's not calling Jesus God. He's calling to his God. This is the exclamation. It's an English language. But Tom, you are a professor of English. Yes, if I say, oh my God, does it mean I'm calling you God? But that's blasphemy. That's taking God's name in vain, right? No, not in name. When you say like that, oh my gee, No, that's, suppose if I say, oh my God, it's 5 o'clock, is it blasphemy? well, because you've just said God's name though with kind of like a swear word. We can use God's name for good things. No, oh but- my God, I have to go. No, What's the problem? Well, It's not allowed. That's not good. I mean, Where Thomas. does it say it's not good? Tell me. Well, okay. So Thomas. which verse says? Okay, the Jews, when they come to God's name in the Bible, they won't say it, right? They'll say Hashem, the name, or they won't say. So they believe that is the name, Jehovah, Elohim. But when they come to that name, the Tetragrammaton, that some scholars translate Yahweh, they're very conscious about God's name. So when Thomas said, "My Lord and my God," it's not like, oh my gee, it's late. So It is. When he touches, he comes to know. okay, but another thing, sir, when But anyway, does yeah, it fulfill my requirement? What I challenge you, point out a single unequivocal statement. It is not unequivocal statement. Okay, From anywhere in the Bible where Jesus Christ himself says, I am God. It is other people are saying he's God. That doesn't fulfill my challenge at all. Iyyan egaa akkuma amma waliin dubbii Dr. Zakirii fi Kiristaan Profeesarii kana gidduutti amma gaggeeffame akkuma dhaggeeffatanii Kiristaan Profeesariin suni Waangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irra kan jiru spesifikaalii kan inni fudhatee dubbisee fi 27 irraatii qabee gaafa dubbifnu oluma gaafa 25 qabee dubbifattanii waa'ee gooftaan Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee booddee gaafa inni bartoota isaatti yookiis immoo ergamoota isaatti of mul'isu Toomaas immoo hin turre guyyaa kana argee iddoo kanatti gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uusaa mamii yookiis immoo akka mamee gaafa inni dubbatu sana booddee kottu jedhee Toomaasiif gaafa afeerraa kennuufi gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee iddoo waraaname iddoo rukutame iddoo cinaacha cabse sana akka inni ofiisaa ilaalee harka isaatiin tuqee akka inni cheegguudhaaf gaafa inni waamu bartoota keessaatii kutaa sana dhaqu waa'ee sanaati kan inni amma nu dubbifame kan inni dubbatu keessumaa lakkoofsa 27 irraatii qabee kana booddee Toomaasiin quba kee fidii asirra kaa'i. Harka koo lamaan ilaali. Harka kee fidiitii madaa cinaacha koo keessa kaa'i. Kan hin amanne hin ta'in kan amantee ta'i malee jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos Toomaasiin jedhaa jechuudha. Toomaasis erga gooftaan Yesuus akkas jedheenii gooftaa koo waaqayyoo koo jedhee deebiseef lakkoofsa 29 Yesuus immoo yaa Toomaas waan ana argiteef amante utuu ana hin argin kan amanan attam hagammadan
ittiin jedhee jedhe. So kutaa kanatti gaafa ilaallu akkuma iddoo kanatti bifa ifaa ta'eetiin iddoo kanatti barreeffamee jiru gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa du'aa ka'u isaa booddee gaafa inni ergamoota isaatti of mul'isu bifa hin mamneen akka isaan amanan ni fedha jechuudha. Eenyummaa isaa sirrii sana eenyummaa isaa akka argan ni barbaada. Isa kanaaf jecha Toomaas keessatti shakkiin uumamee jennaan inni du'aa ka'e sun Yesuus Kiristoos sanuu kaleessa hin gadda faana buune miti. Maaliif namni du'aa ka'uun isaaf waan haaraa waan ta'eef jechuudha. Yookiis immoo ajaa'iba bifa sanaatiin isaaf waan dinqiidha waan ta'eef amanuu dadhabe. Sana booddee gooftaan Yesuus affeeraa godhee fi inni saqee ni tuqee iddoo inni waraaname iddoo cinaachisaa rukutamee cabee sana gaafa haqee tuqee harka isaarra kaa'u dhuguma isa ta'uusaa gaafa argu waaqa koo gooftaa koo waaqa koo jedhee ajaa'ibsiifate. So yeroo kana gooftaan Yesuus akkas waaqa koo naan hin jedhiini. Ndaam gooftaan Yesuus Kiristoos kan isin ajaa'ibu kutaawwan wangeelota keessa deebitanii ilaaluu gaafa barsaa gaariidhaan ana waaqayyo tokkicha malee namni gaariin hin jiru barsaa gaariin hin jiru yookiis immoo gaariin hin jiru jedheeti yeroo baay'ee ofirraa kan inni godhu iddoo kanatti garuu totaalii accept godhe waaqa koo gaafa afaan Ingiliffaasa my lord my god isuma nuyi iddoo kaanii fayyadamne jechuudha waaqayyoon ibsuudhaaf sanuma gaafa iddoo kanatti ibsu kan inni fayyadame so ni fudhatee jechuudha waaqayyo ta'uusaa maal ta'e fudhateeti jechuudha gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti kan inni deebisuuf ati waaqummaa koo kan yookiis immoo ana kan amante erga na tuqxee erga na argiteeti haa ta'uuti otoo hin argiin isa caafame sana amananii ilmi namaa akka du'u akka dabarfamee kennamu jen akka du'u guyyaa sadii booddee immoo du'a akka ka'u bifa garaa garaatiin barsaa tureen. So barsaatti qabamanii warri sana amananii fudhatanii haa akkam kan gammadanidha jedha iddoo iddootti immoo kan ayyaanamanidha jedha afaan Amaariffaa. So sanas haa ta'uuti kana so hagam isaan sun akkam carraa qabee jedha akkam gammadan haa gammadan isaanii jedheeti iddoo kanatti kan inni ibsuu fi so Dr. Zaakir kan isin ajaa'ibu jalqaba irratti waan ajaa'ibsiifannaa wa'iitii jedheeti kan ajaa'ibsiifannaa just fakkeenya iddoo sanatti Dr. Zaakir fudhate keessaa tokko namni fakkeenyaaf sa'aatiin akkasidha fakkeenyaaf sa'aatii tokko sa'aatii 5 ta'a yookiin 6 ta'a jetteen eegne taana gaafa akka tiraasu sa'aatiin 5 dha yookiin 6 dha yoo arifachaa jira yoo ta'e sa'aatiin 5 ta'e waaqa koo miigisa jedhu my god isa jedhu sana jechuudha. So akka sanarra ajaa'ibsiifateeti jedhe malee lakki waaqa koo jedhee isa waaqayyummaa isa sana ibsuudhaaf waamee miti kutaan kun hin ibsu jedhee dubbata. Iddoo kanatti kan isin ajaa'ibu obboloonni keenyi musliimaa yookiis immoo amantaan islaamaa guutummaatti du'aa ka'uu gooftaa Yesuus hin fudhatu. So asitti immoo Dr. Zaakir kan jechaa jiru kan isin ajaa'ibu sana akkas ta'eera inni iddoonni waraaname sana iddoonni rukutame sana iddoo Toomaas dhaqee tuqee suni waan akkas ta'eeruudhaaf ajaa'ibsiifate jechuun kana jechuun du'aa ka'uu isaatti agrii gochaa jiratti walii galaa jira jechuudha. So du'aa ka'eeti waan ta'eef kan of agarsiisaa jiru asiitiin akka du'aa hin kannettidha kan akka du'aa hin kannettidha almasiisaa yookiin gooftaan Yesuus Kiristoosiin kan isaan falman garuu immoo asii immoo deebi'ee Dr. Zaakir sana ajaa'ibsiifatee du'aa ka'uusaa iddoo waraaname sana gaafa argu iddoo cabee sana gaafa argu cinaacha isaarra gaafa kaa'u iddoo waraaname sana gaafa iddoo mismaarii keessaa ba'e sana gaafa argu amanee sana ajaa'ibsiifateetidha inni oh my god jedhe malee waaqummaa isaa miti. Asitti gaaffii tokko sin gaafadha dhugumatti mee haa jennu inni sun sanaafidha sana ajaa'ibsiifateetu haa jennu erga akkas ta'eeti gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'uutti immoo ni amanaa Dr. Zaakir yaada kana ni fudhata dhuguma ajaa'ibsiifachuu fudhate akkuma ammaa agartan jechuudha. So isa kanas inni kunis immoo gaaffii keessadha jechuudha kan nama galchu. So iddoo kanatti maali dhugaan jiru yoo jennee ilaalle dhugumatti gooftaan Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa sana waaqayyoo guutuudha nama guutuudha anuma nama waa'ee hin baafneef jecha ana nama dadhabaa ta'e kanaaf jecha dadhabaa ta'e nama ta'e inni kaan ergamaa jedhee isa waamaa inni kaan nama jedhee isa waamaa inni kaan just nama ordii nama taraawwee ta'e isa waamaa maqaa garaa garaatiin namni akka isa waamu kan taasise anuma namuma isa akkas jedhee isa waamu sanaaf jedhee akkas ta'e malee eenyummaan isaa kwaalitiin isaa inni durii yookiis immoo attribuutiin isaa kan durii gooftaan Yesuus Kiristoos osoo laftiif waaqni kun hin uumamin durallee akka ture eenyummaan waaqummaa isaa sun immoo
amma nuyi maqaa garaa garaa itti waamnee namadha jennu ergamaadha jennu sanadha jennu kana jennudha garas akka ta'e macaafni qulqulluu keenya ragaa ni ba'a jechuudha. Akkuma kanallee barruun baay'ee quraanni mataan isaa eenyummaa isaa qulqullummaa isaa kwaalitii isaa kana dhugaa ni ba'a jechuudha. Raajota ergamoota kaan jiran garas baay'ee kwaalitiin isaa adda akka ta'e just normaalima ergamaa kan normaalima nama akka kaanii kan taane dhugaa ni ba'a jechuudha. Kanaafuu isa kanarratti dhugaan jiru isa kanadha. Luqqisni as kana jiru kun yookiis immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 25 qabni gaafa bifattan iddoo kanatti haasa'an godhame kun dhuguma waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos bifa mamii tokko malee ni kaha jechuudha. Ani iddoo kanatti guyyaa har'aa waan ani isiniif qoodu barbaade mee luqqisa macaafa qulqulluu isaa ta'u akkuma kanas immoo barruuwwan garaa garaa quraanaas haa ta'u kamis haa ta'u dubbisaa obboloonni keenya obboloonni baay'een maatii Oroo Ingilish amantaa garaa garaa irraa kaatan nan beekanan amana kan dura afaan Ingiliffaa ture kan simbisaa ture yookiis immoo iddoo kanatti kan walii ilaalaa ture. Amma garuu inni kunis murteessaadha jedheen akka paartii tokkootiitti yookiis immoo isa kana bifa ta'eetiin paartiitiin gochuutiin yookiis immoo pileeyiliistii tokkootiin waa'ee kana akka nuyi waliin ilaalluudha kana barbaadu. Akkuma waa'ee foonii kanaaf waan garaa garaa wal barsiisnu jireenya biyya lafaa kanaaf waan garaa garaa waliin ilaallu akkuma kanama waa'ee jireenya isa bara baraan jiraannu waliin haasa'u yaada wal jijjiiru dhugaa jiru walitti himu dhugaa beekenne. By the way nuyi kiristaanonni keessumaayyuu pirootestaantonni hojii akkasii kana yookiis immoo waa'ee dhugaa kana gaafa dhugaa baanu yookiis immoo waa'ee Yesuus Kiristoos kana gaafa dhugaa baanu namni kamiyyuu amantaa keenyatti dhufee miseensa baay'ifachuuf miti. No ifa arganne jireenya dhamdhamne jireenya qammasne xiqqooma ishee kana obboloonni keenya nu cina jiran yookiis immoo nu waliin jiranis sana akka argatan sana akka impaarti godhan dhugaa sana akka beekan jireenya sana akka dhamdhaman ulfina sanarraa akka hirmaataniif malee waan biraa wanti biraa nuyi qabnu hin qabnu yookiis immoo ajandaa kan biraa hin qabnu. Kanaafuu isin biras dhugaa jiru nu himaa nu bira immoo dhugaa jiru sunus waliin himna ni qayyabana ni haasofna gaaffiiwwan jiru ni dhiyeessina laayiviis galleessi ni dudubbanna waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana waa'ee isa dhugaa kana waa'ee isa ulfina bara baraa ta'e kana waa'ee isa jireenya bara baraa ta'e kana ni haasofna ni dubbanna jechuudha. Inni immoo nama tokkoof nama lamaaf anaaf yookiis immoo si'isa amma viidiyoo kana ilaalaa jiru miti hunduma biyya lafaaf dhufe quraanni dubbata bareechi kana. I think suuraa keessatti fakkaata. So achis ilaalaa asiis waanuma kamillee ilaalaa. So eenyummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni dhugaan isa kanadha. Kanaafuu namni kamiyyuu Dr. Zaakir amma nama baay'ee jabaadha akka amantaa Islaamaa yookiis immoo obboloota Musliimota keenya nama baay'ee jabaadha nama baay'ee yeroo baay'ee barnootawwan garaa garaa karaa amantaa kana ilaalcha amantaa kana keessa jiran hiikee kan barsiisuu isteejota garaa garaatti baay'ee kan dubbatu isadha. So isa kanaaf ani fakkeenya dukkana. Kanaafuu yeroo garaa garaatti ni ilaalla gaaffii akkasii ta'e koomentii jala nuuf fidaa ni haasofna ni dubbanna wal barsiifna waa'ee jireenya bara baraa ta'e kanas utuma waa'ee jireenya lafarraa wal barsiisnuti kanas ni barannaa yaada jedhu dhaamsi ni qabna. Aga deebinee wal agarutti nagaan nu tura eebbifamaa.